fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya isin biraan geenna. Oduun keenya kallattiidhaan isin biraa akka gahuuf qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu biraan gahaa isiniin jenna. Baankiin investimentii bu'uuraalee misooma Eeshiyaa damee Enerjii Itoophiyaa akka deeggaru ibse. Itoophiyaatti dhiyeessii humnaa fi raabsaa isaanii irratti hojiilee damee hedduu hojjetamaa jiran akka deeggaru baankiin investimentii bu'uuraalee misooma Eeshiyaa beeksise. Ministeera bishaanii fi Enerjii Injiinar Habtaamuu Ittafaan pirezidaantii fi dura taa'aa boordii baankii bu'uuraalee misooma Eeshiyaa Jiin Liikwaan waliin mari'ataniiru. Haaluma kanaan dhaabbanni isaanii bishaan dhugaatii damee qulqullinaa bulchiinsa qabeenya bishaanii fi misooma enerjii irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan ibsaniiru. Rakkoolee sarara daddabarsaa humnaa irratti mudatan hambisuuf damichaan biyyoota muuxannoo qaban irraa deeggarsa barbaadaa jiraachuu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Jiin Liikuun gama isaatiin damichaan hojiilee Itiyoophiyaan hojjechaa jirtu dinqisiifatanii dhimmoota walta'iinsaan hojjechuu barbaachisu adda baasuu gaafii dhiyeessanii humna biyyoota ollaa fi jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuu irratti walta'iinsaan akka hojjetan eeraniiru. Itiyoophiyaan bara 2030tti facaatii HIV dhabamsiisuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Bara 2027tti hamma nama dhibichaan qabamanii fi du'anii 10,000 keessaa tokkotti gadi buusuudhaaf hojjechaa jiraachuu eerameera. Bara 2030tti ammoo hamma namoota dhibichaan qabamanii fi du'anii zeeroo gochuuf galmi qabamee hojjetamaa jiraachuun himame. Bara faranjoota 2023tti namoota qorannoon taasifameef 600,000 fi 5,238 keessaa vaayirasichi namoota 500,000 fi 47 irratti argamu qorannoon ni mul'isa. Saaxilamtoota kanneen keessaa dhibbantaan 98 qoricha farra HIV fudhachaa jiraachuun himameera. Dabalataan dhibichi haadharraa gara daa'immaniitti akka hin dabarre hojjetamaa jiraachuus ibsameera. Bara 2021tti gara dhibbantaa 5tti gadi buusuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Waggaa 10 dura hammi dhibichaa haadharraa gara daa'immaniitti darbu dhibbantaa 40 kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu dhibbantaa 8.6tti gadi buusuun danda'ameera jechuun himameera. Hir'ina boba'aa naannoo Amaaraatti mudate konkolaachistoonni torbanitti al tokko qofa akka guuttatan taasise. Hir'ina boba'aa naannoo Amaaraa keessatti mudatee walqabatee qajeelfama baheen konkolaattonni torbanitti al tokko qofa boba'aa akka guuttatan qajeelfamni bahuu himame. Gabaa gurraachatti gatiin boba'aa liitiriin tokko hanga birrii 225tti gurguramaa jiraachuun himameera. Biiroon daldala naannoo Amaaraa gama isaatiin ibsa sadaasa 27 bara 2024 baaseen rakkoon boba'aa jiraachuu amanuun tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu garuu himeera. Naannichatti ibse akka baaseen boba'aan gara biyyaa galfamuu dhibbantaa 75 ta'uu sababa waraana Suudaaniin danqamuu ifoomeera. Rakkoo mudate furuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuus dabalanii himaniiru. Itti aanaa biirichaa kan ta'e Faantahuun Faxxana akka jedhanitti tarkaanfiin baasiin torban tokkotti si'a tokko qofa guuttatan taasifamee itti fufa jedhaniiru. Daldalli boba'aa seeraan ala gaggeeffamaa jiraachuu eeruun boba'aan liitirii 135 ol seeraan ala geejjibamaa ture to'atamuu Faantahuun ibseera. Namoota daldala seeraa ala raawwatan argaman hayyamni daldalaa kan irraa haqamu ta'uu dubbataniiru. Humni waraana Libaanos bakka Hizboollaan keessaa bahe to'achuuf loltoota isaa sochoosuu eegale. Humni waraana Libaanos ibsa baaseen kibba biyyattiitti bakka Hizboollaan keessaa bahe to'achuuf loltoota dabalataa garasitti erguu jalqabuu beeksiseera. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu Hizboollaa fi Israa'elitti humni loltoota Israa'elii fi hidhattoonni Hizboollaa kibba Libaanos keessaa bahanii loltoota biyyattiin bakka buufamu jedhameera. Humni waraana Libaanos kutaalee waraanaa dabalatee gara kibbaatti bobbaasaa jiraachuu beeksiseera. Israa'elii fi Hizboollaan waraana dhaabuuf waliigaluu isaanii hordofee lammiileen Libaanos gama Israa'eliin buqqa'an qe'ee isaaniitti deebi'aa jiraachuunis ni dubbatama. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu kanaan loltoonni Israa'el guyyaa 60 keessatti Libaanos keessaa bahanii humni waraana Libaanosii fi humni nagaa kabachiisaa UN bakka isaanii akka bu'u ni himameera. Muummeen ministeera Libaanos ibsa kennanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu booda Libaanosiif boqonnaa haarawaa ta'uu qabaa jedhaniiru. Ministeerri muummee Libaanos Najiib Mikaatii Israa'el guutummaan Libaanos keessaa akka baatu gaafachuun waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hizboollaa Libaanosiif boqonnaa haarawaa fiduu akka danda'u abdiin qaba jedheera. Waliigaltee waraana dhaabuu akkuma hojiirra ooluu jalqabeen sa'aatiiwwan muraasa keessatti kaabineewwan isaanii walitti qabuun humni waraana Libaanos kibba biyyattiitti akka bobbaafamu murteessaniiru. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu kanaan Israa'elii fi Hizboollaa waraana isaanii kibba Libaanos keessaa baasuun humna waraana Libaanos ni dhuunfataa jedhan. Waraanni Israa'el gulantaan guyyoota 60 keessatti Libaanos keessaa bahee waraanni Libaanos bakka bu'a jedhama. Hizboollaan gama isaatiin dhumaatii lammiilee hambisuuf jennee waraana dhaabuuf tole jennee jechuun dubbateera. Israa'el wajjin ji'oota 13 oliif waraana keessa kan ture Hizboollaan dhumaatii fi duguuggaa
sanyii lammiilee nagaa irratti geggeeffamu akka dhaabbatu barbaanne jechuun sababa waraana dhaabuuf walii galan himaniiru. Hizbollaah bakka bu'uun miseensa paarlaamaa Libaanos kan ta'e Ibraahim Al-Mawsaawii akka dubbatanitti Hizbollaan waliigaltee waraana dhaabuu kana kabajuuseera. Akkaataa waliigaltee kanaatti Hizbollaan kibba Libaanos keessaa bahuu qofa osoo hin taane deebisee yoo gurmeessee fi Israa'el yaaddoodha jettee yaaddee haleellaa irratti geggeessiti jette. Ibraahim Al-Mawsaawii akka jedhanitti Hizbollaan murtee mana maree nageenya UN 17-1 kan bara 2006 murtaa'e akka kabajus ibseera. Murteen mana maree nageenya UN 17-1 Hizbollaan daangaa Israa'el irraa kiiloomeetira 30 akka fagaatuu fi humni waraanaa Libaanos kibba biyyattii akka to'atu murteessee ture. Israa'el Hizbollaa waliin waraana dhaabuu walii haa galan malee Filisteenota irratti boombii raabsuu itti fufteerti. Haleellaa har'a Gaazatti raawwatameen namoonni 15 ajjeefamuu isaanii ogeeyyiin fayyaa dubbataniiru. Kanneen du'an keessaa ijoollee lama kan dubbii himaa duraanii Hamaas Faawuzii Barahom keessatti kan argaman ta'uu maddi oduu Reuters ogeessota fayyaa Gaazaa wabeeffachuun gabaaseen hima. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte michuu Hamaas kan ta'e Hizbollaa wajjin yeroo waraana dhaabdetti ta'uu ni himama. Ministeerri muummee Beniyaamin Netanyaahuu sababa Libaanositti waraana dhaabuu keenya barbaachiseef Hamaasiin kophatti hambisuun loluudha jedhaniiru. Putiin wirtuuwwan ajaja Kiyev jiran rukutan. Raashaan misaayilota 90 fi dirooniiwwan 100 galgala kaleessaa Yukureen haleeluu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin dubbataniiru. Kunis sababa torbaan darbe Yukureen misaayilota US fi UK'tti dhimma bahuun waan nutti dhukaasteefi jedhan. Kana booda Raashaa wirtuu ajaja magaalaa guddoo Yukureen Kiyev keessatti argamu irratti xiyyeeffachuun akka dhukaastus dubbataniiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin haasaa taasisaniin lakkoofsa meeshaa waraanaa Putiin eeran waliin kan wal fakkaatu dubbataniiru. Meeshaalee waraanaa bu'uura lammiilee nagaa irratti dhukaafaman jechuunis qeeqa isaanii kennaniiru. Yukureen yeroo jalqabaaf torbaan darbe meeshaalee waraanaa US fi UK'tti fayyadamuun yeroo jalqabaaf daangaa Raashaa keessatti dhukaasa banteerti. Eegasii booda Raashaan haleellaa haaloo bahuun irra deddeebiin dhukaasaa jirti. Oduu biraatiin Raashaa fi Chaayinaan qarqara galaana Jaappaanitti shaakala waloo qilleensaa taasisan. Raashaa fi Chaayinaan qarqara galaana Jaappaanitti shaakala waloo qilleensarraa taasisuu raayyaan ittisaa Chaayinaa beeksiseera. Shaakalli qilleensarraa xiyyaara boombii darbattu waloon taasifamu kun qaama karoora tumsa waloo waggoota biyyoota lamaanii ta'uu Reuters gabaaseera. Biyyoonni lamaan bara faranjoota 2019 as yeroo saglaffaaf shaakala waloo kana taasisuun himameera. Kaayyoon shaakala qilleensaa kun tumsa biyyoota lamaanii cimsuu fi nageenya naannawichaa mirkaneessuuf ta'uun eerameera. Raashaa fi Chaayinaan baatii adoolessaa darbe keessa Paasifik dhiheenya bulchiinsa Ameerikaa Alaaskaatti shaakala qilleensaa xiyyaarota boombii darbatanii taasisuu Reuters gabaasee turuun ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Kooriyaan kibbaa gaafii Yukureen gargaarsa meeshaa waraanaa ergi jettee gaafatte kuffifte. Jilli ministeera raayyaa ittisaa Yukureeniin durfamu Seewul seenuun gargaarsa waraanaa gaafateera. Kooriyaan kibbaa deebii waraanaa Raashaa fi Yukureen irratti kennitu gocha Kooriyaa kaabaa irratti kan hundaa'e ta'uu ibsiteerti. Kooriyaan kibbaa Yukureenii fi deeggarsa meeshaa waraanaa kallattiin gochuu irraa of qusachuu itti fufuus beeksifteerti. Erga Kooriyaan kaabaa loltoota Raashaatti ergitee asitti Seewul michoota ishee fi hooggantoota Kiyev irra deddeebiin Yukureen deeggarsa waraanaa akka kennan gaafachaa turuun ni yaadatama. Jilli Yukureen gara Kooriyaa kibbaatti qajeeles gaafii wal fakkaatuun deeggarsa waraanaa dhiheessuun fudhatama dhabeera. Yeroo ammaa kana deeggarsa meeshaa waraanaa kallattiin akka hin kennine kan beeksifte Seewul tarkaanfii gara fuula duraa Raashaa fi Kooriyaa kaabaa irratti hundaa'uun gargaarsa akkanaa ilaaluu akka dandeessus dubbataniiru. Jilli ministeera ittisaa Yukureeniin durfamu pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yuun Sook Yool waliin mari'ateera. Marii kana irratti gamoonni lamaanuu odeeffannoo waraana Kooriyaa kaabaa fi gara Raashaatti ergitu akkasumas waajjira teeknooloojii fi meeshaa waraanaa irratti wal jijjiiruun itti fufuuf walii galaniiru. Jilli kun gorsa nageenya biyyaalessaa Seewul Shin Won-sik fi ministeera ittisaa Kim Yong Han waliinis wal arguun tumsa waliin qaban Seewulii fi Kiyev jidduutti mari'ateera. Baatii onkololeessaa keessa biroodkaastii Kooriyaa kibbaa waliin afgaafii kan taasisan pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin deeggarsa meeshaa waraanaa fi haleellaa qilleensaa dabalatee gosoota deeggarsa waraanaa bal'aa ta'eef gaaffii gara Seewul erguuf karoorfachuu isaanii ibsuun ni yaadatama. Piloomaatonni dhimmichaaf dhihoo ta'an Rooyitersiif akka himanitti mariin balbala cufamee biyyoota lamaan gidduutti taasifamuu xiyyaara waraanaa fayyadamuu kan dabalatudha jedhan. Akkasumas teeknooloojiiwwan ittisa misaa'ilaa kuffisuu danda'an irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, injifannoo Doonaald Tiraamp fi filannoo pirezidaantii Ameerikaa baatii sankee irratti geggeeffame Kooriyaan kibbaa deeggarsa ishee irratti milkaa'aa akka hin taane taasiseera jedhama. Lammiileen Kooriyaa kibbaa harki caalaan hariiroon waraanaa Pyongyangii fi Meeskoo gidduutti guddachaa dhufuun balaa irra gahuu sodaachisaa jiraachuu dubbataniiru. Akka ibsa qorannoo kanaatti lammiileen dhibbantaan 82 gargaarsa waraana meeshaa waraanaa dabalatee gara Yukureen erguu mormaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti mormiin pirezidaantii Kooriyaa kibbaa dhimmicha irratti qaban
biyyattii keessaa ol aanaa ta'uu isaa fi sababa deeggarsa meeshaa waraanaa taasisaniin kan ta'edha jedhan. Walitti dhufeenya mootummaa Ameerikaa itti aanu waliin deeggaruun bu'aa caalaa miidhaa guddaa fida jechuun amanu. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa odeeffannoo fi oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaatti dhageettanii oduu waliin kan isin waliin ture aan Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.